qulqulloota ta'a. Torban kana keessatti kan yaadatamu yookaan immoo kan barsiifamu waa'ee qulqullummaati. Galmi jireenya kiristaanummaa, galmi jireenya keenyaa jireenya qulqullummaati. Warreen kun sadan mataa cubbuuti. Namni mataa cubbuu warra ta'an warreen kana yoo mo'ate jireenya isa ilaallee isaaf jennee jiraannudha jireenya qulqullummaa jechuun. Abaluun iyyuu tajaajilaa ta'ee dogongore, abaluun iyyuu daaqonii ta'ee dogongore jechuudhaan kiristaanni jireenya foonii fi jireenya afurummaa waan jedhamuun qabu ijoollee Waaqayyoo. Besamaa yahallu libbikimu jedha. Lapheen keessan samiirra haa jiraatu jedha. Jireenyi qulqullummaa jireenya of qabuuti ijoollee Waaqayyoo. Jireenya daangaa keessa jiraachuuti. Jireenya hin ta'u jechuu danda'uuti. Jireenya cubbuu keessa jiraachuun filannoo mataa keenyaati. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Ameen. Ijoolleen Waaqayyoo jaallatamtoonni haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, firoonni qulqullootaa, dubbiin jireenyaa kun kan isin qaqqabu hundumti keessan iyyuu bakka jirtanitti nageenyi faraara Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Ameen. Waaqni keenyi, Waaqni abboota keenyaa akka cubbuu fi balleessaa keenyaan osoo nu hin balleessiin araara isaatiin nu eegee, arjummaa isaatiin nu sooree, jaalala abbummaa isaatiin kan nu jiraachisee, galanni, ulfinni, waaqeffannaan bara baraan dabarre isaaf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan shii kan irraa adda hin baane deessee biddeena jireenyaa kan nu badhaastee, haati Waaqayyoo qulqulleettiin Dubroo Maariyaam maqaan shii kan galatoome ishiif haa ta'u. Waaqayyoo kan isaan kabaje, kan isaan qulqulleesse qulqulloonni isaa, tolonni isaa, ergamoonni qulqulloonni, abboonni qulqulloonni hundumti isaanii akka kennaa fi kabaja Waaqayyoo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan galatoome isaaniif haa ta'u. Ergaa qulqullicha Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 1:15 qulqulloota ta'a. አንደኛይቱ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ቅዱሳን ሁኑ Waaqayyo yoo nu eeyyamee yoo nu gargaaree mata duree kana wajjin barannaa abboota keenya kan dursee gidduu keenyatti argamee nu wajjin ta'ee ogummaa isaatiin akka nu gargaaru eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa sooma guddicha erga jalqabnee amma torbee lammaffaa irra geenye jirra. Moggaasni torban lammaffaa kunis immoo qulqulleettii jedhama. Torbee darbee akkuma barannee maqaan moggaasa torban isa jalqabaa kan bu'e yookaan immoo isa bu'e kan jedhu ture. Sana keessattis kiristaanummaa keessatti hiika guddaa kan qabu samiirraa bu'uu ilmaa barannee turre. Egaa manni kiristaanaa akkasitti barsiisuun ishee maaliif yoo jenne jireenyi kiristaanotaa yookaan jireenyi kiristaanummaa yeroodhaan waqtiidhaan kan daanga'u ta'ee miti. Irra caalaa jechi sun jireenya keenya keessa akka seenuudhaaf, irra caalaa dubbiin Waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka hojiirra ooluudhaaf waqtii isaa eegdee yeroo itti baasuudhaan manni kiristaanaa nu barsiisti jechuudha. Waaqayyoo ijoollee mana kiristaanaa ogeettii kan nu taasiseef galanni isaaf haa ta'u. Egaa ilmi samiirraa bu'e jenneerraa, ilmi samiirraa bu'e kun Waaqayyoo inni samiirraa bu'e kun lafa kanatti gaafa dhufu gaafa foon namaa uffatee maal hojjete? Maaltu isa irratti ta'e? Nuufis immoo maaltu taasifame kan jedhu immoo torbanoota hafan keessatti kan ilaalamu jechuudha. Isaan keessaa torban kana keessatti akkuma moggaasa maqaa isaarraa hubannutti qulqulleettii jedha. Torban kana keessatti kan yaadatamu yookaan immoo kan barsiifamu waa'ee qulqullummaati. Kunis Waaqayyo qulqulluu akka ta'e, nutis immoo qulqullummaadhaan Waaqayyoof bitamuu akka qabnu, jireenyi keenya jireenya qulqulluu Waaqayyo duratti jaallatamee akka ta'u kan itti barnu jechuudha. Kaayyoon barnoota kanaas Waaqayyo yeroo qabnu kana keessatti
waa'ee jireenya qulqulluu isa fuuldura isaatti jaalatamaa ta'e sana nutti dubbata jechuudha. Laphee Liidiyaa kan bane laphee hunduma keenyaa nuuf haa banu ijoollee Waaqayyo. Egaa namni dubbii sagalee Waaqayyoo yoo dhaggeeffate jireenyi isaa ni jijjiirama. Cubbuu keessaa gara qulqullummaatti, du'a keessaa gara jireenyaatti deebi'uu danda'a. Garuu haala nama gaddisiisuun yeroo baay'ee bara keenya kanatti rakkoo guddaa kan ta'e jiru. Namoonni dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf obsa qabaachaa hin jiran. Yeroo kennaafis hin jiran. Waaqayyoo qorumsa hamaa kana keessaa akka baanuudhaaf nu gargaaru. Dubbii sagalee isaa isa jireenya namaaf kennu, dubbii sagalee isaa isa jireenya keenyaaf ibsaa qajeelchaa ta'e kana obsaan akka dhaggeeffannuudhaaf Waaqayyoo hunduma keenya iyyuu jireenya keenya keessatti nu gargaaru ijoollee Waaqayyoo. Egaa qulqulluun Phexros dubbii mata duree keenya irratti kaasne kana kiristiyaanota bakka garaa garaa faca'anii jiraniidhaaf barreesse. Kan inni barreesseef immoo Waaqayyootti erga amantanii jireenya qulqullummaa qabaachuu qabdu jedhee barsiisuudhaaf dubbii Waaqayyoo dubbate kana. Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti seera Lewwotaa boqonnaa 11:44 irratti Israa'elootatti yeroo dubbatu, ani Waaqni keessan qulqulluudha, ani Waaqni keessan Waaqa gonkaati, isinis akkuma koo qulqulloota ta'a jedhee isaanitti dubbatee ture jechuudha. Qulqulluun Phexros kutaa kitaaba qulqulluu kakuu moofaa kana caqasuudhaan Waaqayyo inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis jireenya keessan hundumaan qulqulloota ta'a jedhee barsiise jechuudha. Eebbi duukaa bu'aa kana hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa galmi jireenya kiristiyaanummaa, galmi jireenya keenyaa jireenya qulqullummaati. Waamichi keenyis jireenya qulqullummaadha. Waaqayyoos jireenya keenya keessaa cimsee kan barbaadu jireenya qulqullummaa isa gammachiisudha ijoollee Waaqayyoo. Kan tajaajillus yoo taane, kan tajaajilamnus yoo taane, mana kiristiyaanaa keessatti kennaa kamiin illee kan tajaajilu yoo taane, bulchiinsa mana kiristiyaanaa keessatti sadarkaa kamirrallee kan jirru yoo taane, jireenya foon keenyaanis immoo hojii garaa garaa kamirratti illee bobbaanee kan jirru yoo taane, Waaqayyo hunduma keenya irraa haala wal fakkaataatiin kan barbaadu jireenya qajeelummaati, jireenya qulqullummaati jechuudha. Kanaaf barnoota keenya kana keessatti isa kana ni kaasna. Jireenya qulqullummaa jechuun maal jechuudha? Namni akkamitti jireenya qulqullummaa kan isaa taasifata kan jedhu kaasna jechuudha. Waaqayyo Waaqni abboota keenya ammas kennaa isaatiin hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa waa'ee barnoota torban kanaa qulqulluun Yaareed eebbisaan irra haa buluutii kitaaba Tsooma Diggwaa jedhamu irratti yeroo baay'ee mana kiristiyaanaa keessatti yeedaloodhaan kan faarfatamu irratti maal jedheera? Waaqayyoof bitamaa, maqaa isaas waamaa, hojii isaas warra hin amannetti himaa, maqaa isaaf galata dhiyeessaa, sanbata kabajaa, dhugaa hojjedhaa, rirmi kan hin nyaanne, hattuunis kan hin arganne, samii irratti galmee walitti qabadhaa, qophaa'aa jiraadhaa, Kiristoos bakka jiru gara olii yookaan immoo gara samii yaadaa jechuudhaan waa'ee torban kana keessa barnoota barsiifamuu qabu gudunfee nutti agarsiisa jechuudha. Kitaaboleen torban kana keessa dubbifamanis hundumti isaaniiyyuu waan kana ilaallatu jechuudha. Egaa Kiristoos samiirraa bu'ee hojii inni hojjete keessaa bu'ee jenneerra torban darbetti. Eega bu'ee hojii inni hojjete keessaa namoota jireenya qulqullummaa barsiisuudha. Namoota karaa jireenyaa itti agarsiisuudha. Karaa qulqullummaa itti agarsiisuudha jechuudha. Waggaa 30ffaa isaatti tajaajila isaa kan jalqabe Kiristoos lafa kanarratti galanni isaaf haa ta'uuti. Fannifamuu isaan dura dabarfamee Yihuudootaaf osoo hin kennamin dura hojii inni hojjete keessaa jireenya qulqullummaa namootatti barsiiseera. Egaa akkuma beekamu wangeela Maatewos boqonnaa 4 irratti waa'ee tsooma guddichaa, tsooma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gadaama Qorontos keessatti tsoome sana arganna. Sana irratti diinni yookaan seexanni qorumsa garaa garaa isatti dhiyeessee ture. Qorumsa sana keessa akkamitti dabarree jireenya qulqullummaa Waaqayyoof ta'u akka jiraannu Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti immoo barsiisee jira jechuudha. Keessumaa torban kana keessatti
kan sirriitti dubbifamu, kan sirriitti barsiifamu wangeela Maatewos boqonnaa 6dha jechuudha. Kanaaf wangeela kanarratti maal barsiiseera? Wantoota ijoo 3 kaasee barsiiseera. Inni jalqabaa Mitswaati yookaan kennaa yookaan arjooma kan jennudha. Inni lammaffaa immoo tsoomadha. Inni sadaffaa kadhannaadha. Warreen kun sadan iyyuu qormaatawwan yeroo inni gadaama Qorontos keessatti tsoomii irra ture sana isatti dhufan akkamitti akka darbuu qabnu karaa itti nu barsiise keessaa warra ijoodha jechuudha. Egaa qormaatawwan ijoon sadan gooftaaf dhiyaatan akka abboonni keenya nu barsiisanitti inni jalqabaa sassata ture jechuudha. Sassannaa. Inni lammaffaa immoo of tuulummaa ture. Inni sadaffaa immoo jaalala qabeenyaa ture jechuudha. Warreen kun sadan mataa cubbuuti. Namni mataa cubbuu warra ta'an warreen kana yoo mo'ate cubbuu kamillee mo'achuun hin dadhabu jechuudha. Kanaafuu yoo warreen mataa cubbuu kana moone jireenya qulqullummaa Waaqayyoof ta'u jiraachuu akka dandeenyu gaafa nu barsiisu gooftaan keenyi sassata tsoomaan mo'uu dandeessu jechuudhaan of tuulummaa immoo kadhannaatiin mo'uu dandeessu. Akkasuma jaalala qabeenyaa immoo namootaaf jaalalaan kennaa kennuudhaan mo'uu dandeessu jechuudhaan qormaatawwan jireenya namootaa keessatti namoota gara cubbuutti geessan kan akka mo'uu dandeenyu nu barsiise jechuudha. Egaa jireenya qulqullummaa gaafa jennu maal jechuudha? Maal jechuudha jireenya qulqullummaa gaafa jennu? Inni jalqabaa jireenya qulqullummaa gaafa jennu jireenya Waaqayyo isa amalummaa isaatiin qulqulluu ta'e irraa nuuf kennamedha jireenyi qulqullummaa. Waaqayyo amalummaa isaatiin qulqulluudha. Nuyis immoo amala isaa kanaan yookaan immoo amalummaa isaa kana keessaa hirmaattota akka taanuudhaaf karaa ilma isaa tokkichaa jireenya erga nuuf kennee booda jireenya qulqullummaa kana nuuf kenne jechuudha. Maal jechuudha? Jireenya qulqullummaa Waaqayyo irraa fudhanne gaafa jennu egaa jalqaba mata duree keenya irratti akkuma kaasne tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:13 irratti ani qulqulluu waan ta'eef Waaqni keessan ani qulqulluu waan ta'eef isinis qulqulloota ta'aa jedhee jireenya qulqullummaa kana nuuf kenneera. Kuni ajaja qofa miti. Kennaadhas, aangoodhas. Jireenya qulqullummaa isa barootaaf dhabnee turre sana cubbuu keenya irraa kan ka'e jireenya qulqullummaa isa dhabnee turre sana aangoo keessa jiraachuu nuuf kenne jechuudha. Aangoo ittiin keessa jiraannu nuuf kenne jechuudha. Wanti asirratti hubatamuu qabu Waaqayyo gaafa jireenya qulqullummaa kana nuuf kennu jireenya jiraatamuu hin dandeenye taasisee miti kan nuuf kenne. Jireenya ulfaataa ta'e, jireenya namootatti ulfaatu taasisee miti kan nuuf kenne ijoollee Waaqayyo. Sababni isaa namoonni baay'ee ija fooniidhaan ilaaluun kiristaanummaan akka waan ulfaatutti, kiristaanummaan akka waan hin danda'amnetti abdii kutanii jireenya cubbuu keessa jiraachuu kan jaallatan jiru. Waaqayyo garuu gaafa jireenya qulqullummaa nuuf kenne jireenya salphaa taasisee jireenya namni hunduu jiraachuu danda'u taasisee nuuf kenne. Akkamitti yoo jettan callisee jireenya qulqullummaa akka jiraannu Waaqayyo aangoo nuuf hin kennine. Jalqaba jireenya cubbuutti kan nama geessu yeroo hundumaa jireenya cubbuu keessa akka jiraannuudhaaf kan nu qoru balbala diina keenya Daabiloos nurraa cufe. Aangoo Daabiloos nurraa dadhabsiise jechuudha. Itti aansuudhaan immoo nuuf immoo kennaa isaa nuuf baay'isee akka nuti jireenya kana keessatti jabaannu nu taasise jechuudha. Kanaafuu jireenya akkasiiti jireenya qulqullummaa gaafa jennu Waaqayyo irraa sirratee kan kenname, Waaqayyo irraa salphatee kan nuuf kenname, namni jireenya kam keessa jiruyyuu jiraachuu kan danda'u jechuudha. Inni biraan inni lammaffaa jireenya qulqullummaa gaafa jennu jireenya isa ilaallee isaaf jennee jiraannudha jireenya qulqullummaa jechuun. Kana jechuun maal jechuudha? Mataan jireenya qulqullummaa Waaqayyoodha. Isa amalummaa isaatiin qulqulluu ta'e nuun immoo isa kennaadhaan qulqulloota akka taanuudhaaf aangoo nuuf kenne Waaqayyoodha mataan jireenya keenyaa jechuudha. Kanaafuu ijoollee Waaqayyo jireenyi kiristaanummaa jireenya qulqullummaati. Jireenya qulqullummaa kana keessatti immoo mataa kan nuuf ta'uu qabu. Yeroo hundumaa isa ilaallee kan jiraachuu qabnu Waaqayyoodhaan. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenyi keenya nuyi jiraannu sun namootaaf agarsiisuuf ta'uu hin qabu. Namoonni akka nu arganiif, namoonni nuun akka nu kabajaniif ta'uu hin qabu ijoollee Waaqayyo.
Jireenya qulqullummaatiin kabajamuun namootatti mul'achuudhaan miti. Namootatti of agarsiisuudhaan miti. Waaqayyo isa jireenya sana namaaf kenneef kabajamanii argamuudhaan. Waaqayyo isa jireenya sana namaaf kenneef amanamanii argamuudhaan jireenyi qulqullummaa kan jiraatamu. Isa ilaalanii jiraachuudhaan. Har'a namoonni baay'een jireenya qulqullummaa isaanii keessatti kallattii garaa garaa ilaaluudhaan dogoggoraniiru. Kaan namootatti of agarsiisuudhaaf jireenya qulqullummaa kan jiraatan jiru. Kaan immoo namoota warra kufan ilaaluudhaan cubbuu keessa osoo jiranii jajjabina kan ofiif kennan jiru. Abaluun iyyuu tajaajilaa ta'ee dogongore, abaluun iyyuu daaqonii ta'ee dogongore jechuudhaan cubbuu keessatti kan of gowwomsan jiru. Yaa ijoollee Waaqayyoo, jireenyi qulqullummaan keenya Waaqayyoo ilaaluudhaan ta'uu qaba malee namoota ilaaluudhaan ta'uu hin qabu. Maal jedhaa kutaa kitaaba qulqulluu torban kana dubbifamu keessaa wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti gooftaan keenyi waa'ee soomaa gaafa barsiisu. Egaa waan qulqullummaadhaan raawwachuu qabnu keessaa inni tokko soomadha. Waa'ee sooma qulqulluu gaafa ibsu, soomni keenya akkam ta'uu akka qabu gaafa ibsu maal jedhama? Yeroo soomtanitti jedha akka warra of agarsiistotaa hin cologinaa yookaan immoo hin laafinaa. Isa soomuun isaanii namootatti akka mul'atutti jedha. Fuula isaanii ni coloksu. Dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Soomuun kee abbaa kee isa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argu immoo gatii kee siif ni kennaa jedha. Ilaala ijoollee Waaqayyoo. Jireenyi kun, jireenyi Waaqayyo irraa nuuf kenname kun kan agarsiifamuu qabu Waaqayyoottidha. Gaafa Waaqayyootti agarsiisuuf jiraannu jireenya isa sirrii jiraanna. Gaafa namootatti agarsiisuuf jiraannu garuu jireenya dhugaa osoo hin taane diraamaa hojjenna jechuudha. Agartanitti yoo ta'e namoonni diraamaa keessatti taatoo ta'anii hojjetan jireenyi isaanii sirriin isa sana jechuu miti. Garuu namootaaf waan tokko barsiisuudhaaf bakka sana bu'anii jiraatu. Jireenya kiristaanummaa jechuun akkas miti ijoollee Waaqayyoo. Jireenya kiristaanummaa jechuun bakkaan daangessine bakka wayiitti kan jiraannu, bakka wayiitti immoo kan ofirraa baasnu miti. Uffata uffannu kana miti jireenya kiristaanummaa. Uffata takkaa uffannee bara baraan wajjin jiraannudha. Malee jireenya diraamaa miti. Waaqayyo isa kanatti hin gammadu ijoollee Waaqayyo. Diraamaa keessaa bahuu qabna. Fakkeessa keessaa bahuu qabna. Dhugumatti Waaqayyo isa jireenya kana irratti aangoo nuuf kenne. Jireenya kana keessa immoo akka jabaannee dhaabbannuudhaaf isa humna cimina kennaa nuuf kenne, ogummaa nuuf kenne kana isaaf amanamnee jiraachuun barbaachisaadha. Keessi keenya isatti agarsiifamuu qaba. Waaqayyo irra keessa keenya qofa miti, keessa keenyas ilaala. Qajeelummaan keessa keenya jiraachuu qaba. Kanaafuu jireenyi qulqullummaa kun jireenya Waaqayyootiin ilaallee jiraannu. Inni biraan gaafa jireenya isa ilaallee jiraannudha gaafa jennu yookaan immoo jireenya Waaqayyootiin ilaallee jiraannudha gaafa jennu fedhii fooniif bitamuun osoo hin taane yookaan immoo badhaadhummaa lafa kanaaf bitamuun osoo hin taane eeyyamni Waaqayyoo isa kamidha jennee eeyyama Waaqayyoo keessa kan jiraannudha jireenyi qulqullummaan. Eeyyamni Waaqayyoo isa kam? Dhugumatti Waaqayyoo waan ani jireenya koo kana keessatti taasisaa jiru, adeemsa ani amma keessa jiru kana Waaqayyootti ni gammada. Haala nama gaddisiisu narra tajaajilumti afuurummaa keenyaallee foon urgaa'aa jira. Fedhii foonii qofatu irraa mul'achaa jira ijoollee Waaqayyoo. Of ilaaluun barbaachisaadha. Waaqayyo isa kanaaf nu waamne. Waaqayyoo akka nuti of gowwomsinuudhaaf fedhii foon keenya keessaa jiraanne akka nuti of gowwomsinuudhaaf nu waamne. Jireenya isa dhugaa fuula isaa duratti akka jiraannuudhaaf nu waame malee. Kanaaf jireenya fedha fooniin gaggeeffamu keessaa bahuun barbaachisaadha. Jireenya afuurummaatiin gaggeeffamu, jireenya Waaqayyoon durfamu jiraachuun barbaachisa. Isa kana jireenya qulqullummaa inni sirriin, inni Waaqayyoon gammachiisu. Maal jedha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:31 irratti qulqullichi Phaawulos, egaa waan nyaattanis yoo ta'e, waan dhugdanis yoo ta'e, waan taasistan hundumaayyuu kabaja Waaqayyoof jedhaa taasisa. Obboleessa ko, jireenya Waaqayyoon ittiin kabajamne keessaa bahi. Jireenya Waaqayyoo itti ulfina arganne keessaa, jireenya maqaan Waaqayyoo sirratti hin kabajamne keessaa bahi.
Waaqayyo sana keessa akka baanu barbaada. Waaqayyo nyaata keenyaan akka kabajamu barbaada. Waaqayyo dubbii keenyaan akka kabajamu barbaada. Waaqayyo adeemsa keenya hundumaa keessatti kabajni isaa akka mul'atu ni barbaada. Nu har'a garuu isa kabajamaallee xuraa'ummaaf oolchineerra. Isa ulfina qabullee sababa cubbuu fi dadhabbina keenyaan xuraa'ummaaf oolchineerra. Tajaajila qulqulleeffamee nutti kenname maqaa keenyaan xureessineerra. Inni garuu unkaan tajaajila isa qulqulleesse nuuf kenne miti. Jireenyuma keenya isa fooniillee jireenyuma keenya isa foon addunyaa keessatti jiraannu keessatti illee maqaa isaa kabajuudhaaf akka jiraannu ni barbaada Waaqayyo. Kiristiyaanummaan jireenya mana kiristiyaanaa qofa keessatti daangeffame miti. Irra caalaayyuu jireenya gara alaatti, jireenya namoota hin amannetti mul'achuu qabudha. Namoonni baay'een har'a jireenya isaanii jireenya hafuurummaa fi jireenya foonummaa jedhanii qoqqoodaniiru. Kiristiyaanni jireenya foonii fi jireenya hafuurummaa waan jedhamu hin qabu ijoollee Waaqayyoo. Nuyi addunyaa keessa yoo jiraannes, hojii kamirratti illee yoo baanes nuyi yoomiyyuu kiristiyaana. Kiristiyaanummaan keenya gaafa mana kiristiyaanaa dhufnu qofa miti. Kiristiyaanummaan keenya gaafa tajaajillu qofa miti. Kanaaf kiristiyaanummaa gaafa jennu jireenyi keenya hunduu kan gara sanatti jijjiirame, eenyummaan keenya kan Waaqayyoof ta'e, kan Waaqayyoof bitame jechuudha malee yeroo eegne haalota eegne kan jiraannu miti. Kanaafuu waan taasistan hundaa keessatti ulfina Waaqayyoof taasisaa jedhe. Ulfina Waaqayyoof taasisuu qabna. Malee irra dabarree tajaajila inni itti kabajamuu qabu iyyuu ulfina keenyaaf oolfachuu hin qabnu. Waaqayyo nuutiin kabajamuu qaba malee nuti Waaqayyo irratti kabajamuu hin qabnu. Nuuf ulfina kan kennu Waaqayyodha. Isa kabajna gaafa jennu, isa ulfeessina gaafa jennu koo ulfina isaaf daballa jechuu miti. Kun karaa inni itti nu eebbisu barbaadudha. Karaa inni itti nuuf ulfina kennu barbaadudha. Nuti immoo ulfina dhiisnee salphina keessa deddeebi'uun barbaachisaa miti. Inni itti aanu jireenya kiristiyaanummaa yookaan jireenya qulqullummaa gaafa jennu jireenya samii jechuu keenyadha. Jireenya isa gubbaa jechuu keenyadha. Jalqaba irratti faarfannaa qulqulluu Yaareed isiiniif dubbiseen ture. Maal jedhaa? Dhuma irratti jechuudha. Kiristoos bakka jiru gara olii yaadaa jedha. Akkasuma kitaaba qiddaasee keenya irratti dhageessan yoo ta'e በሰማይ ያሉ ልብክሙ ጀለ ለጴን ጌሰን ሰሚር ረሃ ጅራቱ ጀለ ኩን ከነከስኑን ጀሉ የሮ ሰነቲ ቆፈሚቲ ክርስቲያን የውምዩ ለጴን ሳ ሰሚር ረጅራቹ ቀበ ገልሜን ኢሳ ሰሚር ረጅራቹ ቀበ ማል ጀዳ አስመረቲ ጎፍታን ኬኝ ቦቀና ማቴዎስ ቦቀና ጃ ከንማ መካስነ ረቲ ለፈረት ኢዶ ቢሊፊ ዳን ኦኛቱት ሀቱንስ ጫብሲቴ ኢዶ ሀቱት ገልሜ ዮካን ቀበኛ ሂንቀባቲና ሂንኩፈቲና Garuu iddoo biliin yookiinis daana'oon hin nyaannetti hattuunis cabsee iddoo hinanne samii irratti galmee keessa walitti qabadhaa erga jedhee booda bakka galmeen kee jiru lapheen kee ni jiraata jedha. Ijoollee Waaqayyo hubadhaa. Jireenya qulqullummaa jireenya samiiti gaafa jennu jireenya isa oliiti. Nuti sarara kan jiraachuu qabnu isa gubbaa yaadaadha. Galmeen keenya achi jiraachuu qaba. Samii irratti yoo galmee kuufanne, samii irratti yoo qabeenya kuufanne yaadni keenya achi jiraata. Garuu wanni nuyi yaannus, wanni nuyi qabna jennus, wanni nuyi itti of jennus lafuma kanarra yoo ta'e yaanni keenyis qalbiin keenyis lafuma kanarra ta'e hafa ijoollee Waaqayyo. Kanaafuu jireenya isa samiirraa carraa hin qabnu jechuudha. Lapheen keessa samiirra haa jiraatu. Fakkeenyaadhaaf namni salphumatti baankii qarshii ni kuufanna. Fakkeenyaaf baankii lama yoo fudhanne qarshii baankii tokko keessa qarshii kuufanne irra baankii tokko keessa immoo kuufanne. Otoo dhimmi tokko baankii sana qunname maalis ta'u irra caalaa kan nu yaaddessu bakka qarshiin keenya jirudha. Kanaaf qabeenyi keessan samiirra galmeen keessan samiirraa jiraatu kan jedhameef akkamittidha galmeen keessan samiirra kan jiraatu kan jedhuuf immoo warreen rakkataniif kennuudhaan warreen gargaarsa keenya barbaadaniidhaaf kennuudhaan dachaa isaa kan ta'e immoo samii irratti qabeenya akka qabaannu Waaqayyo ni barbaada jechuudha. Qabeenyi keenya samiidha jennee yoo yaadne bakka Kiristoos jiru jedha qulqulluu Yaareed. Bakka Kiristoos jiru isa olii sana yaadaa jedha. Gaafa lapheen keenya samii irra jiraatu jireenya foonii keessa jiraachuu dhiisnee jireenya qulqullummaatiin jabaanna.
yaadni keenya gaafa lafa ta'urra garuu jireenya qulqullummaa jiraachuun baay'ee ulfaata ijoollee Waaqayyo. Kanaafuu jireenya samiirraati. Egaa jireenya samiirraa gaafa jennu inni biraan jireenya gara fuulduraatti abdii godhannudha. Har'a lafa kanarra osoo jiraannu osoo qoramnu jireenya qulqullummaa jiraanna. Osoo kufnee osoo kaanuu jireenya qulqullummaa ni jiraanna. Kanuma keessatti Waaqayyoodhaaf ni amanamna. Garuu gaafa guyyaan sun ga'e, gaafa dhugaan ofii ishee of dandeessee qulqullooftee dhaabbatte sana, guyyaa murtoo inni dhugaa kennamu sanatti garuu guutummaa guutuutti jireenya qulqullummaa har'a lafa kanarratti dhamdhamaa jirru kana ni jiraanna jechuudha. Dhugaadha har'a qoramaa kufaa ka'aa jireenya kana jiraanna. Gaafas garuu bilisummaa guutuudhaan Kiristoos wajjin ni jiraanna jechuudha. Kanaaf maal jedhaa qulqulluun Phexros kutaadhuma kaasne sanarratti, kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa jedha. Warra of qaban ta'a. Jireenyi qulqullummaa jireenya of qabuuti ijoollee Waaqayyo. Jireenya daangaa keessa jiraachuuti. Jireenya hin ta'u jechuu danda'uuti. Jireenya bakka barbaadanitti akka barbaadanitti kufan miti. Of qabu. Isa kamtu eeyyama Waaqayyooti. Bakka eeyyama Waaqayyoo hin taanetti hin ta'u jechuu danda'u. Bakka eeyyama Waaqayyoo ta'etti immoo ni ta'a. Ni danda'ama humna Waaqayyootiin. Gargaarsa isaatiin ni danda'ama jechuudha. Warra of qaban ta'a. Abdiin keessan guutummaatti ayyaana yookaan kennaa isa yeroo Iyyasuus Kiristoos mul'atutti isiniif dhufurra kaa'a jedha. Abdii keessan jedhe. Abdii keessan ayyaana yookaan kennaa isa yeroo Iyyasuus Kiristoos mul'atu yeroo inni dhufu isiniif kennamu sanarra kaa'a jedha. Ijoollee Waaqayyo nuti har'a kiristaanota taane abdiin keenya eessarra? Akkuma warra biyya lafaa sana abdii qabeenya keenya irra kaa'anne, firoottan keenya irra kaa'anne, waan nama ajaa'ibu keessaa har'a kiristaanota tokko tokko keessumaa jireenyi lafaa kun kan isaaniif milkaa'e yoo isaan gaafattan kan ittiin icciitiin milkaa'ina kee maal jedhamanii yoo gaafatamanii Waaqayyootiin yeroo galateessan yookaan immoo gaafa maqaa Waaqayyoo irratti waaman ni argina. Kun sirrii miti jechuu koo miti. Garuu Waaqayyoo lafa kanarratti akka eeyyama isaatti akka jiraannudha. Hiyyoomnes dhabnes akka eeyyama isaatti akka jiraannudha. Garuu immoo jireenya ishee lafaa kana qofaaf Waaqayyoon abdii godhachuun immoo kufaatii guddaadha. Kitaabni qulqulluu maal jedhe? Kiristoosiin jireenya ishee lafaa kana qofaaf abdii godhanna taanaan hunduma caalaa wallaaltotadha jedha. Hunduma caalaa warra nuuf hin galledha jedha. Namoonni har'a jireenya kiristaanummaa jireenya lafarraa fakkeessanii lallaban jiru ijoollee Waaqayyo. Of eeggadhaa. Jireenya kiristaanummaa, jireenyi qulqullummaa kun jireenya lafarraa miti. Jireenya samiirraati. Jireenya samiitti nu fudhatudha. Inni sunis immoo abdiin sunis immoo abdii kennaa isa Kiristoos yeroo mul'atu nuuf kennamu irratti kan hundaa'edha malee lafa kana irratti qabaachuuf dhabuu irratti kan hundaa'e miti. Gaafa qabnu kiristaanummaa amanna taanaan immoo gaafa dhabnu kiristaanummaa ganuun keenya hin oolu. Gaafa milkoofnu Waaqayyootti milkaa'uu dhabuu keenya irratti Waaqayyoon amanuu keenya murteessine irra yoo ta'e. Kiristoos jireenya keenya keessatti milkaa'uu dhabuudhaan safarre irra yoo ta'e lafa kanarratti dhabuunis argachuunis jira waan ta'eedhaaf guyyaa tokko isa ganuu hin oollu jechuudha. Garuu isa samiirra yoo kaawwanne yaadni keenya samiirra yoo jiraate kennaa isa boodatti nuuf qophaa'e sanarra yoo jiraate yaadni keenya dhabnes jiraannes nuyi yoomiyyuu isatti amanna jechuudha. Yoo duunes yoo jiraannes nuyi kan Kiristoos jedhamti kitaabni qulqulluu. Yoo dhabnes yoo argannes kan Kiristoos. Yoo milkaa'es yoo milkaa'uu baates nuti kan Waaqayyooti. Yoo nitti toles yoo nitti toluu baates nuyi kan Waaqayyooti ijoollee Waaqayyo. Kanaafuu jireenyi qulqullummaa jireenya isa samiirraati jechuudha. Inni biraan jireenyi qulqullummaa jireenya Waaqayyoof qofa ittiin bitamanidha. Jireenya Waaqayyoof qofa ittiin bitamanii jiraatanidha. Jireenyichis Waaqayyo irraa namaaf kenname waan ta'eedhaaf. Maal jedha gooftaan keenya? Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:24 irratti, egaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:24 wangeela kutaa kana kan deddeebisnuuf barnoonni torban kana keessa barsiifamu kutaa wangeelaa kana irratti waan barreeffameedhaaf. Maal jedha? Eenyullee gooftaawwan lamaaf hojjechuu hin danda'u yookaan bitamuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaalachuu, isa tokkoof kennee isa kaan tuffachuudha malee isinis
akkasuma waaqayyoo fi horiidhaaf yookaan maallaqaaf hojjechuu bitamuu hin dandeessan jedhe gooftaan keenya. Gooftolii lamaaf bitamuun hin danda'amu. Jireenya lama jiraachuun hin danda'amu jollee waaqayyo. Waaqayyo qofaa isaatiin jireenya keenyaaf gahaadha. Kanaafuu takkaa maallaqaaf, takkaa qabeenyaaf, takkaa immoo waaqayyoof bitamaa oliif gadi dhahaa jireenyi jiraannu jireenya qulqullummaa ta'uu hin danda'u. Waaqayyo qofaa isaatiin gahaa waan ta'eedhaaf. Kanaafidha qabeenya keessan isa lafaa kanarra hin ta'inaa yaadni keessan kan inni jedhe. Qabeenya keessan isa lafaa kanarra yoo ta'e yaadni keessan qabeenyichaaf bitamtanii jirtu, waan sanaaf garba taatanii jirtudha. Takkaatti immoo isaafis garba taane waaqayyoofis immoo garba ta'uu hin dandeenyu. Kanaafuu waan lamaaf bitamuu hin dandeessan jedha. Kiristiyaanota abdiin keenya hunduma caalaa waaqayyo irra ta'uu qaba. Waan qabna jennu hundumaa caalaa waaqayyo ni caala. Kan keenyadha aantee kooti na wajjin jira na gargaara kan jennu caalaa waaqayyo ni caala. Qabeenya qabaachuu dandeenya, rakkoo hin qabu. Fira qabaachuu dandeenya, firatti hirkannu qabaachuu dandeenya. Hundumti kun garuu waaqayyo gaditti ta'uu qaba. Bakka waaqayyo kan bu'u tokkollee hin jiru. Waaqayyoon dursee jireenya keenya kan qaqqabu tokkollee hin jiru. Eega waaqayyoon dursee namni jireenya keenya yookaan immoo qaamni jireenya keenya qaqqabu hin jiraanne jireenya keenya keessatti kan dursu isa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf bara baraan isaaf bitamuun barbaachisaadha. Isaaf qofa bitamuun barbaachisa jechuudha. Walumaa galatti jireenyi nuti waamamneef jireenya qulqullummaa kanadha. Waamamne gaafa jennu bakka hin taane wayirraa, bakka qulqullummaa hin qabne, bakka boqonnaa hin qabne wayirraa gara boqonnaa qabutti, gara qulqullummaatti waamamnee jira jechuudha. Garuu har'as bakka waamamnee dhufne kanattis, bakka bilisummaadhaan akka jiraannuuf dhufne kanattis, garbummaa seexanaa jala jirra taanaan, gabrummaa cubbuu jala jiraanna taanaan bu'aa maal qaba ijoollee waaqayyo? Waaqayyo kanaaf nu waame. Waaqayyo kanaaf dhiiga isaa fannoo irratti kan dhangalaase. Har'as nuti akka cubbuu keessa jiraannuufi kaleessa osoo hin jaallatiin cubbuudhaaf bitamnee irra dhugaa. Har'a garuu hidhaan cubbuu, hidhaan du'aa sun Kiristoosiin nurraa citeera. Bilisummaan nuuf kennameera. Har'a cubbuu keessa yoo jiraanne ofii fedha keenyaatiin malee cubbuun aangoo godhatee miti. Duuni aangoo godhatee miti. Filannoo mataa keenyaati. Jireenya cubbuu keessa jiraachuun filannoo mataa keenyaati. Bilisummaa nuuf kenne gaafa jennu isa kanadha. Bilisummaa ittiin murteeffachuu dandeenyu nuuf kenne jechuudha. Maal jedhaa tokkoffaa Tasalonqoo boqonnaa 4:1-5 irratti qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Obboloota nana kanarraa kan hafe immoo Waaqayyoon gammachiisuudhaaf akkamitti jiraachuun akka isinirra jiru barumsa nurraa argattaniittu jedha. Nurraa dhageessaniittu. Waaqayyoon gammachiisuuf akkamitti akka jiraachuun isinirraa jiraatu barumsa nurraa argattaniittu. Akkuma amma itti jirtanitti caalchiftanii akka itti fuftan maqaa Gooftaa Yesuusiin isin kadhannaa. Erga jedhee booda waan gochuun isiniif ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin akka isiniif kennine ni beektu. Eeyyamni Waaqayyoos qulqullaa'uu keessanidha. Eeyyamni Waaqayyo kan nutti gammadu, kan jaalatu qulqullaa'uu keenyadha ijoollee Waaqayyo. Qulqullaa'uu keenyadha. Tajaajila keenya dura qulqullaa'uun barbaachisa. Barsiisuun dura qulqullaa'uun barbaachisa. Jireenya keenya kam keessatti illee qulqullaa'uun barbaachisa. Waaqayyo kan nutti quufu gaafa sana. Kan eeyyamni isaa waan ta'eef. Waaqayyo halalummaa yookaan immoo ejjarraa fagaattanii qulqullummaatti jiraachuu isinirraa fedha. Akka saba warra kaanii warra Waaqayyoon hin beeknetti kajeellaa fedha foonii hawwii isaattis of hin kennina. Akka warra Waaqayyoon hin beeknetti. Warri Waaqayyoon hin beekne fedhii foon isaaniif bitamaniiru. Badaniirus. Isa booda fedhiin foon immoo dhumni isaa du'a akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti hima. Kanaaf manni kiristiyaanaa fedhii foon keessaniin akka hin banneef, fedhii lubbuu keessaniif akka jiraattaniidhaaf jettee akka soomnuudhaaf kan nu eeyyamte.
Waaqayyo ammas jireenya qulqullummaa kanatti akka jiraannu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Dhumarratti kadhannaa abbaan tokko kadhate isiniif dubbiseen barnoota keenya golomna jechuudha. Abbaa Yesuus jedhama. Maal jedhee? Gooftaa koo Yesuus Kiristoos daandii qulqulloonni irra deeman irra na gaggeessi jedhe. Kiristiyaanummaan soba miti. Kiristiyaanummaan dhugaa akka ta'e ragaawwan akka duumessaa naannoo keenya marsan qulqulloonni jiru. Isaan fakkeenya akka nuuf ta'aniif manni kiristiyaanaa seenaa isaanii kan barreessitee har'a nuuf dubbistu. Waa'ee isaanii lallabaa jireenya du'a keessa akka jiraannuudhaaf miti. Maqaa yaadannoo isaaniin ayyaana taasisaa du'a keessa akka jiraannuuf miti. Jireenya isaan hordofan sana akka hordofnuudhaaf malee isaan immoo silaa kabajamaniiru ijoollee Waaqayyo. Walumaa galatti jireenya barnoota kana keessatti wanti nu hubannu jireenya keenya of ilaaluun barbaachisa. Namni amantaa keessa yoo jiraatu of qorachuun barbaachisaadha. Maaliif kitaaba qulqulluu irratti warri kan dhaabbatan fakkaatanii kufan hedduutu jiru. Kanaafuu kan dhaabbatan warri fakkaatan kan dhaabbatte kan fakkaate akka hin kufneedhaaf of eeggadhaa jedha kitaabni qulqulluu. Tarii jireenya nuti har'a keessa jirru kun sirrii nutti fakkaatee kan jirru jira. Mee garuu sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyootiin irra deebiin ilaaluun barbaachisa. Keessumaa tsoomni kun kanaaf carraa nuuf kenna. Maaliif yerootti fedhiin lubbuu keenya hafuurri keenya fedhii foon keenya irratti immoo argamu waan ta'eedhaaf of ilaaluudhaaf carraa guddaa nuuf kenna. Waaqayyoo ammas tsooma keenya kadhannaa keenya kana hundumaa akka nuuf fudhatu jireenya qulqullummaadhaanis akka nu jabeessu mana isaa keessa amma dhumaatti akka nu dhaabu eeyyama isaa nuuf haa ta'u kan nu barsiisee kan nu gorsee Waaqa abboota keenyaaf galanni ulfinni waaqeffannaan bara baraan dabarre isaaf haa ta'u. Ameen.